dhaggeeffadhu haddaan keessa akkamittiin ilma ta'een jedhe tole akkamitti ilma ta'e ma akkamitti dhalche nan dhalche yeroo waaqayyo maaraan faana wanti godhe waan anifati waan anilleen fuune normaali waan namni godhe hewaan akkamiin dhalatte ni uume waaqayyo in uume kan jedhu eessatti fidi in uume ishee addaamiin uume hewaan immoo keessaa baasee akkanuma ni tolche. Kanaaf waaqayyoon mataan isaa jiraataadha ni jira. Ofii isaa keessaa ilma isaa Yesuus irraan jedhe kan laa dhaggeeffadhu. Uumama Yesuus akkamitti ilma ta'edha gaaffiin ani si gaafadhe dhugaasa maaliif gara biraa keessa deemna? Yesuus akkamitti ilma ta'e waaqayyoof? Akkamittiin Maariyaa akkamittiin hewaanii achi keessa akkasii galuufi bara. Laan dhaggeeffadhu. Yaa Rabbiin akkana jedhe laalli achis hin geessu. Pointi sun irraa hin dubbanna akkatti jettuuf achis hin geessu. Yaa ayyuhan naas innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu jedhe Rabbiin. No, yaa ilma namaa tokko Allahumma salli ala Muhammad. Ilma namaa tokko يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أكاسي كناتيفو المنامات وقرأ أمني إرجسيتي جس إسن هدوم سنجد ربين كريشن إيدا إني مؤمن يسوع أكمل هذا أستاذ أبو مازن بتدي تتى informer please المؤمن Yesuus ofii isaa keessaa waaqayyoon baase hafuurri qulqulluun abbaa keessaa hafuura bahuudha. Waaqa tokkichatu jira. Waaqa tokkicha kanatu ofii isaa keessaa akka hewaaniin addaam keessaa baatetti isa keessaa baate. Hafuurri qulqulluun immoo hafuura waaqayyooti. Isuma keessaa baha. Waaqayyo isa tokkichatu jira. Inni immoo kara hafuura isaa, kara ilma isaa isa keessaa bahe jechuun ergamoonni uumaman kara Yesuus uumaman. Kara Yesuus uumaman macaafa keenyatti akkas jedha lafti kara Yesuus uumame karaa uumame jechuun Yesuus tuume jechuun karaa Yesuus uumame waaqayyoon karaa Yesuusiin uume akkas jedha macaafa qulqulluu sitti maa jira amma quraana mitinna isa kana caqasaan baasee osii kenne ni danda'a wanti hunduu waaqa isa tokkichaan ta'e wanti hunduu karaa Yesuus Kiristoosiin ta'e karaa fi isa jechuun adda adda. Ani amma kanarraa jechaan jirru bar dhugaasaa maal taateeti? Kanarra siif himeeram. Siif himee jiram. Uumamni Yesuus akkamitti ilma ta'een jedhe? Akkamitti ilma ta'e? Ilma waaqayyoo yeroo jettu. Ilma waaqayyoo meeqadha? Si himee jiram. Yesuus qofaa isaa isa soo hardiif samiin hin uumamin abbaa keessaa bahee karaa isaatiin immoo hardii fi samiin karaa isaatiin waaqayyoon abbaan uume siin jedhe. Akkamittiin waa'ee waaqayyo isaan uume jechaan jiru barani. Waa'ee waaqayyo isaan uume isaan waan gara biraa uumame mata duree sun keessaan jiru. Akkamitti ilma ta'edha. How you call Jesus the Son of God? Yes. 100%. Is the one who born from God or just? Ilma isa tokkicha waaqayyoo irraa dhalateedha. Ilma isa tokkicha waaqayyoo irraa dhalate ilma baay'ee qaba. Anaafsis biyyoo irraa uume ilmoo jedheera. Ergamootas ilmoo jedheera. Macaafa qulqulluu irraan sitti seera uumamaa boqonnaa 6 yoo baastee ilmaan waaqayyoo isaan samiirraa jedha. Waaqayyo ni dhalche. Tole waaqayyo ni dhalche. Eenyutu waaqayyo ni dhalche. Ati maali? Na uume waaqayyotu Rabbiin na uume. Ilma waaqayyoo ta'uu hin dandeessaati. Ustaaz Diiniyas. Uumamadhaan. Ustaaz. Ati ilma waaqayyoo ta'uu hin dandeessu? Dhugaasa waan Ustaaz Diiniyas gaafate wanna biraadha. Garuu deemtee fakkeenyaaf amma bakka silatti walii galtanii dabartanii Isaayaas 44 sana yeroon waa hunda uume eenyutu naa wajjin ture jedhu sana walii galtanii dabartan amma deebiftee kan Isaayaas sana shaarteeti yeroo Yesuustu yeroo sana turee jechaa jirta. Inni garuu dhimma
eenyummaa Yesuus irratti si gaafachaa jira. Itti fufame ustaas. Anwar. يا أنور إن شاء الله خير أستاذ سيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف لا يسوع أكمل المتا إيدا كان رانا دي بسيت المواقع جت يا أوكي أكمل المواقع إيه أنا ما تاني ليدال شو إنت أكمل تين شو أكيو ilmi akka hedduudha. Guddifachanis ilmadha. Ilma itillee jira. Ilma abbaa jira. Macaafa qulqulluu baasne. Macaafa qulqulluu baasne. Okay. Jedh baasin itti tole. Seera uumamaa boqonnaa 6 baasime. Seera uumamaa boqonnaa 6. Baaseen jira. Dubbisi. Eessan si dubbise? Tokkuma ka'e dubbise. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanii intallan dhalataniifitti ilma waaqaa akka intallan namootaa babbareedoo ta'an argan. Isaan keessaas abbuma filatan fuudhaniidha. Ilmaan waaqayyoon. Ilmaan waaqayyoo ta'uun ergamoonni ilmaan waaqayyootii ani ilmaan waaqayyootii Iyesuus garuu qofaasaa ilma waaqaatii ilma waaqaa Iyesuus kan galatoome ilmaan uume moo ilmaan dhalcheen siin jedhe baran ilmaan akka Addaam Hewaan ni uume moo ni dhalche? Addaam ni uume ni tolche biyyeerraa uume Waaqayyo Addaamin ni uume garuu Hewaan ni uume moo ni dhalche moo ni tolche? Obboleessoo isaanirraa jechaan jirru amma waa'ee uumama isaa sitti hime bara. Ergasii irraa uume amma waan inni siin jedhu laanaa deebisa. Irraa uume al tokko na dhaggeeffadhu waan si gaafadhe. Irraa yoo hati kana deebiste nagaatti buli. Sa'aatii afurii fudhata. Kana deebisiiti achi deebi'eessi deebisa. No, hin deemin. Deebisi kana dura. Hin deemin. Jedhu deebisi. Sin gaafadheem. Addaam Waaqayyoon Hewaan ni uume. Ni uume yes. Baasi caqasa sana. Baasanii. Caqasa sana baasi. Eessarraa baaftaati? Baasi. Situ fidee ni uume. Quraana irraa baasi. An akka macaafa qulqulluutti hin uumne waan ta'eef keessaa fuudhee baase waan ta'eef. Maal godhee ni uume? Eshi baase eshi. Siin jedhe bar. Naa dhaggeeffadhu. Quraana ni beektaa? Baasi Ingiliffannaa dubbisi dhaggeeffadhu. Quraana ni beektaa yoo ta'e ilaali. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق نعم caqasa saanaa baasiin jedhe caqasa saanaa baasi. dhaggeeffadhu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كان نبيكتا obboleessa koo Diinayas hani afaan Arabiffaa hin beeku. Either in English or in Amharic or in afaan Oromoo yoo na dubbiste maal siif qaba? I have told you what the Quran, the great book that I believe inside. Support to his verses. Listen to me once. O mankind, fear your God. All those who you believe, let me tell you. Quraana of biraa qaba Ustaaz Dhiifam. Quraana of biraa qabdaa dhugaa. Googil goota. Googilii dhiisi Quraana. Tole. Boqonnaa afurii lakkoofsa tokko baafadhu. Quraana maaliffaa qaba?
boqonnaa afur lakkoofsa tokko baafadhu. እሺ እሺ Humankind, fear your Lord, who created you from single soul. Yeah, who created you? Once. Who created you from single soul? Okay. እሺ Just go on. እሺ dispersed from both of them many men and women jedha. Okay. So all are created from what? Kanaafiyyuu Lucky kanafiyyuu miti. All are created from what? from the single soul. Thank you. Are they creation or not? Who is single soul? Adam, the first mankind. Adam, bravo. Adam irraa kamiin Listen to me once, bro. Answer for me only what I asked you, bro. Don't jump here and there. Kanaafuu Fear Adam you, irraa all you kamiin who believe, fear your Lord. Who created you from what? From single soul. And it dispersed you, right? ariifidha bar single soul in Adam is single soul. Listen to me once. Na dhaggeeffadhu. Rabbii keessan sodaadhaa isa kam isa lubbuu tokkorraa isin uume akkas jedha miti. Ariifnu naagale Akkas jedha miti. Ariifii miti. Isa lubbuu tokkorraa isin uume jedhamoon jedhu. ariifidha lubbuu tokkorraa Ariifiidhaa miti. No, dhugaasa. Answer for me. Just this Quran verse said that, "O you who believe, fear your Lord, the one who created you from single soul and dispersed you." Right, am I? Right, am I? hallaa isa lubbuu yes yes I'm with you bro. So the first creation is just the first human being is a creation or not? The first is created. So we created just God, Allah the Almighty created all other creation from what? Single soul. Thank you. So those who created from single soul are creation or not? Creationidha. Bakka galatoomi kun kanumaafan siin jedhe isheenis uumamadha. Thank you. Naa deebise. Egaa ishee kana Yesuus oo maallaan siin jedhe Yesuus ilmaa akkamiiti achi deebina waa'ee waan sii deebise ofuma kee isa deebise kana galatoomi. isa kana deebiisaa single soul irraa dhufe single soul irraa naa dhufuun kukkute moo single soul irraa akkamiin jalqabe na addaamiin jalqabe san booda lubbuuttaan akkamiin uume. Na dhaggeeffadhu laale dhugaasa. Hewaan kireeshinii ta'uu ishee fudhattee moo fudhanne amma argitee moo nagarre? Singil soolii irraa uumamte moo uumamne lubbuu tokkitti irraa? Uumamni hundi lubbuu tokkorraa namni hundi lubbuu tokkorraa uumame. Kana siin Galatoon waan mormine lubbuu tokkorraa uumaman sun uumama moo uumaadha? uumamaadha isaan. Uumamaadha. Thank you bakka. Kunoo Gara uumamni gaafii hewaan kootiitti- kunoo akkasumadha. Kanaatiifuu uumamni Laa- hewaanii fi Yesuus tokkoo jette miti. Na Naa dhaggeeffadhu. dhaggeeffadhu. Meesh. Maal? Uumamni hewaanii fi Yesuus tokkoo jette bara. Kanaaf ragaa waa'ee hewaan fidde. Gaafii nan si gaafa- Namni 332 dhaggeeffachaa jira. Namni miliyoonni sadii haa dhaggeeffatu gaafii takkanaa deebise. Haddaam dhugaasaa namni jedhamu haddaam dhalateera. Haddaam kanarraa hewaan isheen jalqabaa karaan amma nuti kan ittiin baay'annu koo dhiirriif durbi wal fuudhuu dhiirriif durbi wal fuudhuudhaaf piroosesii jidduu kana jiruudhaani bara. Haddaam By uumamee four means afuriin ilma namaa argamsiisee jira rabbiin. Dhaggeeffadhuu isaa inni rakkoon qabu san achi dhaqnee explain goonu. Waa'ee Yesuus irraa jenne uumamni Yesuusii fi kan waan tokkodha jette miti. Keessaa baasee jette. Keessaan baasne ni uume lubbuu qeenxee yookiin immoo lubbuu tokkorraa hamma kana uume sun booda disperse godhe. kotteeshi Dhaggeeffadhu tolee. kana naa deebisna haddaam irraa ni kute moo akkamiin lubbuu jalqabaa dubartii akkamiin irraa uume. Just to create whatever he wants for Allah the Almighty, he only say be and it is kun fayakun. He's able. Dhaggeeffadhu. Akka barbaadetti godhuu danda'a. Akka barbaadetti uumuudhaan jecha isaa taa'ii qofa jedha waan barbaade uumuudhaaf taa'ii jedhaa ni ta'annis akkasuma. Maaliif kan Yesuus maaliif itti rakkattare akka barbaadetti ofirraa ilmoo kooti nan dhalee akka barbaadetti dhaluu danda'a maaf deemtaree raftu. Galatoome akka barbaadetti dandeettii isaatiin uumee miti.
Ni dhalee jechuudha. Ni dhalee No, jechuudha. ni dhalee Ilmoo miti isaatti lakki. Ni dhalee kan jedhu eessa jira fidi. Addaamiin akkamittiin hewaan irraa uumamte keessaa baate dhalatte. Haddis irraa sii baasaa bara Addaam keessaa baase ka jedhu. Keessaa baase ka jedhu. Ani kitaaba keerra fidi ilaa dhaggeeffadhu addaamiin miiraakilii isaatiin akka barbaadetti uume ilaa Miraakilii biyyeerraa akkasii uume lubbuutti akkasii godhe dhaggeeffadhu akkasii hewaaniinis jedhu. na dhaggeeffadhu kaa hewaaniin immoo lubbuu qeenxee sunirraa lubbuu singilii tokkitti taate sunirraa uume sun booda dispersi godhe baay'ise kaan Akkasin jedhu Quraan haddis akkasin jedhu dhaqiitiin adeemidha. Haddis Sahih al-Bukhari book 62 haddis 114 dhaqiitii as baas akkasin jedhu. yaallah kijibanii deemuun asitti hin ta'u si guddisa bakka kokonatti ol baasaati waan kanarraa Baasaaf. faallaa asee olee baasaa guddisaan as baas. Akka barbaadetti uume hin jedhu. Ustaazotochi naqin durame seerluga afaanitti deebinuume. Dhaggeeffadhu. Mee seerluga afaanitti. Isa kana baasi kaatti deebina seerlugatti deebina. Rakkoon Yaana qabu. dhaggeeffatu. Hin baa rakkoon qabu. Ni baa rakkoon qabu. Seerluga afaanitti dura seerluga afaanii seenne jecha ni dhalche jedhu kana seerluga afaanitti galchi ilaali. Ni dhalche jechuun maal jechuudha? Ni dhalche jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo kana afaan Oromootti nu hiikme. Afaan Oromoo kana afaan Oromootti hiikne. Ni dhalche jechuun maal jechuudha? Irraa dhalan. Nu irraa dhalate ayyee akkamitti irraa dhalata? Fakkeenyaaf Waaqayyo Yesuusin dhalchee jette. Waaqayyo abbaan Yesuusin Mariyaam irraa dhalche jechuun wajjin ciisee dhalche moo akkamitti? Akkasumatti. Maariyaam irraa hin dhalchine. Maariyaam irraa hin dhalchine. Akkasi Quraannis akkas hin jedhu. Macaafni qulqulluunis akkas hin jedhu. Jettee kaa? Maariyaam inni sadeen gaddaati yaa. Inni sadeen gaddaati obboleessa kiyya. Ni dhalcheetti bara. Ilaa. Ni dhalcheetti bara. Ni dhalchee jette. Maariyaam irraa inni dhalate Quraana irra yoo baaste akkas hin jedhu. Macaafa qulqulluu irras akkas hin jedhu. Aali Imraan irra akkas hin jedhu. Waanuma Luqaas irra jiru achi jira. Obboleessa kiyya. Kanaaf haadis kana baasiitii sii galaansi. Mee hayyee eessaa fuutee qoy gaa. Mee wangeela isa kamirraa fudhattee isa Waaqayyo dhalche jedhu kana fiddere dhalche jedhu. Isa kana dura naa dubbisi kaasamma biraazariin akka barbaadetti godhuu danda'a jedha. Akka barbaadetti godhuu danda'a jennaan isa sanas akka Akka barbaade. fedhetti godhu. Fedhuun uumaa. Dhaggeeffadhu dhugaasaa waan asiin jedhe dhageesse. Ati xiqqee kaa fedhuni. Allah na dhaggeeffadhu. For Allah the Almighty to create whatever He wants, He only say be and it is. Ta'i jedhaanii waan barbaade argamsiisuudhaaf akkasuma ni ta'a. Na dhageesse akkanan siin jedhe. Macaafni keenya la dhaggeeffadhu. Waa'ee macaafa kee jechaan jiru ani ati waan na gaafatteefan sii deebiseen akkamitti uumee sanaan jetteef. Ta'i jedheetu waan Yesuus ilma barbaade ta'uusaa taasisaa. akkamitti akka ilma ta'e deebisiidha mamma. Ilma Ta'i akkamitti jedheetu waan barbaade taasisaa. yaa Ta'i jedheetume. of course Eeshi fakkeenya ifaan ta'i jedheetu ifti hin dhufaa. laa waan barbaade uumuudhaaf na dhaggeeffadhu. Anna harkaan qabeetiin hin tottolcheere. Ifti eessatti dhagaheetu dhufa. Laa na dhaggeeffadhu. Ta'i jedhee Na taasisa waddam. dhaggeeffadhu. For Allah the Almighty afaan Ingiliffaatiin. For Allah the Almighty to create whatever He wants, He only say be and it is. Be and it is. Rabbiin waan barbaade tokko godhuudhaaf ta'e jedhaa innis akkasuma ni ta'a. Afaan Oromootiin ያሻውን የፈለገውን ነገር ለማድረግ ሁን ይላል እንደዛውም ይሆናል። አፋን አማርፋtiin akkas. Diinaas koo gaafii takka kanaa deebisi. Fakkeenya Addaamin ta'i jedheetuma Addaam ta'e. Ni tolche ni uume No gawadhaa'eera kan quraanni kee. Ni tolchee waan barbaade ta'i jedhee taasiseeni ta'i jedhetti dubbate jechuudha. Ni tolche jechuun immoo ni uume wantoota ni tolche uume jechuudha. siin jedhe bar Ta'i jedhee taasiseette. lubbuu tokko ni uumeen siin jedhe obboleessoo In tottolche. maal afaan Oromoo nanaasaa jiru namaan galuusa afaan waan inni dubbachaa jiru sii galaan jiru afaan Ingiliffaanis siin jedhe Harkaan tottolcheedha. ni uume Akkamitti?
Akka barbaadetti uuma. Akka barbaadetti humnaan kan Yesuus maal si dinqaree akka barbaadetti uume garuu hallaan akkuma barbaadetti uuma. Yaa ni danda'an. Mee maal jechuudha akka barbaadetti uuma jechuun orgaanaayis dadallam pilaan dadallam dizaayinii yellawum wayis ta'i jedhee mataasisaa. Paaworii qabanne aangoo qaba. Uumuudhaafis dhaggeeffadhu. Tolchu waan barbaade godhuudhaaf paaworii qaba. He is powerful. Amma fakkeenya samiirra taa'ee addaamiin ta'e jennaan addaam ta'e jechuun Waa'ee addaamu Yesuusitti duraan jiraa deebina jechuudha. Maqaa waame achi moo naqnu mata duree keessaan baanu dhaggeeffadhu. nagaan buleessa ko nagaan waaqayyo sifaanaa ta'u. Lakki hin deemin dhugaasaa keenya. Hin deemin Maal goota see diinayaas hin deemin. erga sa'aatii 5 kaasnee sa'aatii 4 kaasnee